Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube Adam Edda Samrii bakkuma jirtanitti salaamtaan tiyya ta'uun irraa maddite isin haadha qabdu isiniin jecha viidiyoo gabaabaa miidiyaa waaltaa miidiyaa mootummaa irratti Koroneel Jeneraal Kaasahee Camadaa nafxanyichi guddaan amma isin argitan kun dubbate namoota afaan Amaariffaa dhagahuu danda'an hedduu isaanii dallansiisee jira. Nafxanyaan alatti nafxanyoonni tokko garuu akka waan gaarii inni dubbateetitti isa leellisaa jiru. Koroneel Kaasahee Camadaa yeroo kanatti kana dubbachuun maaliif barbaachise? Abdii akkamii of keessaa qabaannaan eenyu of duubaa qabaannaan waan kana dubbatuu danda'e? Namoota hedduu warroota afaan Amaariffaa danda'an haasaa inni dubbate kana caalaa miidiyaa mootummaa irratti waan kana dubbatuun isaa baay'ee isaan dallansiisee jira. Akka namoonni afaan Amaariffaa dhagayan tokko jedhanitti dubbii kana haa Koroneel Jeneraal Kaasahee Camadaa dubbatu malee waan Abiyyiin dubbatu qabu dubbate. Dubbii kana akka waan Abiy Ahmed dubbateetitti beeyna jedhanii dallansuu fi himaa jiru. Koroneel Jeneraal Kaasahee Camadaa walumaa galatti labsii du'a uummata Oromoo bal'aa fi uummata Tigraay irratti labsee jira. Wantoonni guyyaa har'aa inni dubbate keessaa muraasa isin biraan geenna. Namoota afaan Oromiffaa hin beekne, afaan Amaariffaa hin beekne, afaan Oromiffaatiin hiineewwan isin biraan geennuuf ilaalchi Abiy Ahmed maal akka ta'e akka hubattanii fi dubbii bakka isiin irraa kaatee fi garamitti akka deemtu Itoophiyaan Abiy Ahmed barbaadu maal akka taate beekuudhaaf nama hin rakkisu. Koroneel Jeneraal Kaasahee Camadaa qabxiin inni jalqaba kaase qeerroo ganda keessa ulee qabatee deemu. Humni waraanaa marraa takkaaf lafa kaayee jechuu ni qaba. Yoo inni lafa kaa'uu dide rasaasaan mataa keessa dhayanii ajjeesuu qaban jedhee ifaan ifatti dubbate. Qabxiin inni lammataa bofa guddaa tokkotu jira. Innis gara Tigraay kana yeroo dhiyoo baqatee naannoo san jira. Bofa san bakka seenanii qabanii tarkaanfii hin jirre irratti fudhatuu qaban jedhee ifaan ifatti uummata Tigraay fi namoota isaan of dura kaayan irratti du'a labse. Inni sadaffaa aktivistoota teennatan akkaan akka ija keenyaatti akka qaroo ija teenyaatti jaalannu kan akka obbo Baqqalaa Garbaa kan akka Jawaar Mohaammed irratti labsii hin jirre labsee jira. Oromummaa isaanii waan irraa mulqus dubbatee jira. Jeessaawuu arraba badaadhaan Jawaar Mohaammed arrabsuun isaa dhaga'amee jira. Saniin alattis wanni dabalataa inni dubbate aktivistoota yeroo kanatti mana hidhaa jiran kana tarkaanfii hin jirre mootummaan irratti fudhatuu qaba. Ifaan ifatti akka ajjeefamuu qaban dubbate. Akka uummanni biraa irraa baratuuf jarri tarkaanfii cimaan irratti fudhatamuu qaba jedhee ifaan ifatti miidiyaa mootummaa irratti dubbate. Dhiiroo dubbiin nafxanyichi guddaan Koroneel Jeneraal Kaasahee Camadaa dubbate kun osoo OMN irratti dubbatame har'a tana Koroneel Abiy Kaasahee maal jedha laata? Tilmaamuuf nama hin rakkisu. Itoophiyaan Abiy ijaaruu barbaadu maal akka taatee fi eessa akka deemtu sabaa fi sablammoota hedduuf galtee jirti. Namoonni hedduus harka jalaa rarataa jiraachuu isaa mul'isa. Ulfaadhaa galatoomaa yeroo biraa bal'inaan walitti deebina nagaan naaf turaa. Namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan wantoota tokko qabadhee asirratti isiniif gadhiisa. Ulfaadhaa galatoomaa.